jirtan daawwattoota OMN oduu ijootiin isinitti himaa ani Faayisaa Iliyaasim. Jalqaba irratti qabsoo waggoota 40tiin booda waraanni bilisummaa Oromoo Aboo riphee lolaa irraa gara aanaalee fi magaalota Oromiyaa hedduu bilisa baasutti ce'uusaatu gabaafamaa jira. Duula waraana maqaa gootota Oromoo moggaasuun jalqabeen Oromiyaa lixaa fi kibbatti daandilee fi magaalota to'annaa isaa jala oolchaa jira. Ijoo keenyatti aanuun godinaalee Wallaggaa keessatti misoomaawwan bu'uuraa daandii fi intarneetiin cufamani. Godina Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti tajaajilli intarneetii yoo adda citu, godina Qeellam Wallaggaa fi Wallagga Lixaatti ammoo guutummaan guututti tajaajila intarneetii fi tajaajilli geejjibaa dhaabbachuu jiraattonni OMN itti himani. Godina Qeellam Wallaggaa fi Wallagga Lixaa keessatti tajaajilli geejjibaa erga adda cite torbaan lama ta'uuf akka jiru kan himu jiraataan magaalaa Gimbii OMN dubbise. Daandiin biyyoota qaxxaamuran dabalatee daandiin aananii walitti buusanis dhaabbachuu isaatu himama. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed Turkii daawwachuuf akka jirantu himame. Muummeen ministeera Abiy Ahmed dhiyootti Eertiraa fi biyyoota ollaa malee daawwannaa hojiitiif biyya tokkollee ejjatanii hin beekan. Humnoonni mootummaa Itoophiyaa dhalattoota Tigraay humnaan ukkaamsanii achi buute isaanii dhabamaa jira. Human Rights Watch baatii waxabajjii dabre erga humnoonni waraanaa Tigraay magaalaa Maqalee to'atanii asitti ukkaamsaan haaraan dhalattoota Tigraay irratti bifa adda ta'een adeemsifamaa jiraachuu isaa Human Rights Watch gabaasa isaa baaseen beeksisee jira. Dhalattoonni Tigraay Finfinnee fi kutaalee biyyattii biroo keessatti ukkaamfamaa, dhaabbileen daldalaa isaaniis cufamaa, ajajaa mana murtii malee hidhamuu fi manneen daldalaa isaanii cufamuu fi dhiitiinsa mirga namoomaa guddaadha jedhee jira. Human Rights Watch gabaasa isaa kanaan. Mootummaan Itoophiyaa waraana Tigraayiitiif dirooniiwwan Iraan fayyadamaa jiraachuu ragaaleen mul'isuu jedhe gareen qorattoota Blinken. Ragaaleen suuraa fi saatalaayitii akka mul'isanitti mootummaan Itoophiyaa dirooniiwwan waraanaa Iraan Mahajer jedhamuun beekamanii fi misaayilii Iraan illee fayyadamaa jiru. Murtoon kun yakka waraanaa caaluuf karaa banuun cinatti Itoophiyaa dirree shaakala waraanaa gurguddoo addunyaa keenya keessatti itti wal falman gochuu mala sodaa jiru uumee jira. Ijoo keenya gama birootiin Suudaan lafa Itoophiyaa wajjin irratti wal dhabde alfashaqaa irratti bu'uuraalee misoomaa kanneen akka riqichaa fi daandii ijaaraa turte bakka Wadlock jedhamutti eebbisuu Suudaan Tribune gabaasee jira. Eebba piroojektota kanaa irratti kan argaman muummeen ministeera Suudaan Abdallaa Hamdok alfashaqaan lafa Suudaan waan taateef jaarsummaa kamuu hin feenu yoo jedhu. Pirezidaantiin mana maree birmadummaa Suudaan Leetinaant Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan alfashaqaa deebisuun kabajaa uummata Suudaanii fi waraana Suudaan deebisuudha jedhani. Itoophiyaan gama isiitiin bu'uuraalee misoomaa alfashaqaa irratti ijaaramuu fudhatama hin qabu jechuun mormaa turtee jirti. Hayyangaa daawwattoota OMN oduun ijoo namaaf daawwattan tanumaan gammatti dhagaa jirtanidha. Sagantaaleen OMN biroo itti fufuu hangama kiyyaan nagaatti.